Gama dhimma magaalota Dr. Sirriitti haasa'anii jiranii. Look, gaafiin Oromoon biyya sana irraa qabu wantoota qabne. Amma xiqqoo kompileeks ta'ee jiraa'u eega namni keenya Toyota ol ba'ee booda. Haa taatu garuu ce'umsa kana irratti haara itti galchinee fi ce'umsa xiqqoo eega dabran booda gaafileen kun Mararaan angoo ba'ee Jaafaran sangoo ba'ee ta'a. Jaafaran angoo ba'ee Darajjeen ba'ee Isqeel ba'ee abbaan fedhe oo ba'ee gaafiin Finnee deebi'uu qaba. Gaafiin Harar deebi'uudha qaba. Daangaan Cinaakseen eegamuudha qaba. Gaafiin Moyyaalee deebi'uudha qaba. Kun beekamuu qaba. Kanaaf kun waan irratti hojjennu yeroodhaaf garuu haala amma jiru kanaan gadi qabbaneessuun tooftaadhaaf faayidaa qaban fakkaata ammaaf yeroodhaaf. Garuu lain bulfanne malee hin dagannee kana jarri sun akka beeku diraayimaa jara ofiidiyoo ka waa'ee magaalaa Harar of eeggannoon deemuu barbaachisa. Shiraaf dhaabatte magaalaan sun. Finfinnee illee shiraaf mallasaan dhaabe, Dirree Dhawaa illee shiraaf dhaabe, Harar illee dirri shiraaf dhaabe, Mooyyelee illee shiraaf dhaabe. Nuufi orma nu keessa jiru wal fichisiisuudhaaf dhaabe. Uummata Harariif yaadeetii miti. Uummata Somaaleetiif yaadeetii miti. Wal afaan nu kaa'uudhaaf kaa'e. Namni Jaafar kana sirrii beeka. Warri Afran Qallootii fi warri Adaree seera waggaa 1,000 olii qaban. Akka ambaatti mirga ambummaadhaa qaban. Naannoo san keessa jagola keessa mirga qaban. Diineetti dhufummoo Oromootu irraa tiisa walii galteedhaa jira. Amiirri isaanii dhimma bartumaatii kuni beekama seeraa jira jechuudha. Seera naafaarraa nuti haasoo osoo hin ta'in waggaa 1,000 ol uummanni Harariitii fi uummanni Oromoo seera tumatee waliin jiraachaa ture. Yoo yaadattan baafa Raa'uuf Paashaadhaa dhufu. Bara 1975 bara 1975 namni Adaree biyyoodhaa irraa lolee humni guddaan irra dhume Abaaboosaati warra Afran Qallooti. Adaree irraa diina kan dorgaa ture Oromoo jechuun waliigaltee waan qabaniif mirga guutuu akka sabaatti qabaatanii garuu Oromoodhaan tiifamanii jiraataa turan. Shirri godhamaa jiru mallasarraa kaasee ummata Haile Sillaaseenis yaale baay'ee wayi mallas qobaami. Haile Sillaaseenis waliin nu buusuudha yaala ture. Mallasaan garuu lafa aanaa ta'uu hin dandeenye naannoo godhee uumuudhaan. Naannoo sanitti nama tokko lama Adareen namni fayyadame. Dachii san gurguratee akka itti fayyadame wayyaanee faadha. Dachii achi taa'ee kan gurgurataa ture Saamoraadha. Achi taa'aa ture ni beektan warri baatu turtan. Waan Saamoraan saamee nyaatee ittiin huqqate kanaaf nuufi Adaree wal nuffisiisuu barbaadan. Kanatti waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Oromoon Afran Qallootii fi warri uummanni keenya obboleen keenya Adaree wajjin gatta'anii furuu danda'uudha qaban. Dhimma kana irratti. Wayyaanee gahuutte rakkoon tulli furamtina fakkaatan gama kiyyatti. Garuu ilaalchi hamaan deddeemuu hin qabu. Sabni lamaa wal bu'uu hin qabu. Saba lamaa hojjechuu hin dandeessu weeyita. Uummanni Hararii adeerri isaanii Oromoon ta'an hin jiru. Oromoon isaan wajjin waliin fuudheen hin jiru naannoo sanitti. Funni furraa Oromoo fi Adaree jidduu wayyaaneen seentee wanni manguddummaa ta'eef hin jiru. Dubbii batabbatuudhaaf malee. Oromoon biraatuun barbaachisu namnummaan naannoo isaanii gatteessanii fudhachuudha qabdan kana irratti beekumsa qabnuun ni gargaara jechuudha. Ka dhimmi daangaadha. Keeniyaan ture dhimmi tokko irra dalagaa ture kana. Dhimmi daangaa akka itti furru karaa lamaani karaa sadiini tokko abdiilee mormarraa dhabamsiisuudha. Daangallee kan wal nu lolchiisaa jiru nuuf Somaalee wajji guddanne wajji jiraanne obarratti malkarratti wal ajjeesu wal loluu waan jiraati. Akkasii miti warri gammoojjii ka Girnoo fi Laawuncharii wal fixan amma wayyaaneetu itti hidhee uummata keenya ajjeesiisaa jira. Maaliif? Dubbiin qabsoon dhuftee sulultaadhaan